Bakka adda addaatti kanneen hordoftan akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota GMN akka mooltan isin jecha oduu qibxata galgalaa GMN irraa isinitti himna. Oduu qibxata galgalaa GMN irraa kan isinitti himu waan lammisreeti. Manni marii bakka aboota uummataa walgii ariifachiisaa taa'een yeroo hojii komishinii marii biyyaalessaa akka dheereffamu murtee dabarseeti jira. Manni marii bakka aboota uummataa walgii ariifachiisaa tokkoffaa bara hojii afuraffaa guyyaa har'aa taa'een gabaasa raawwii waggoota 3 komishinii marii biyyaalessaa qorachuudhaan barri hojii komishinichaa dabalataa waggaa takkaaf akka dheeratu murtee kenneeti jira. Komishiniin marii biyyaalessaa kunis hojiilee ijoo hafan qabaachuudhaan barri hojii isaa waggaa tokkoon akka dheeratu sagalee mormii 3 fi sagalee caalmayaatiin raggaasiseeti jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaa dargaggoota 13,000 ol leenjisaa ture eebbisiiseeti jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhaabbata baankii addunyaa waliin ta'uudhaan dargaggoota hojii dhabdoota ta'an marsaa lammeessaatiin leenjisaa ture 13,730 takka baatii ja'a booda guyyaa har'aa kantiibaa bulchiinsa magaalattii Aadde Adaanach Abeebee dabalatee bakka hooggantoonni fi qooda fudhattoonni garaagaraa argaman galma barkumeetti eebbisiiseeti jira. Sagantaa eebba tanarratti haasawaa taasistee Aadde Adaanach Abeebeedha. Dargaggoonni ogummaa fi beekumsa argataniin hojii dhabdummaa keessaa akka bahan gochuufis bulchiinsa magaalichaas ta'ee mootummaan federaalaa sagantaa garaagaraa bocachuudhaan hojjechaa jiraachuus himteeti jirti. Marsaa kanaanis dargaggoonni 13,730 takka akkaataa hojii itti hojjechuu danda'anii fi hojii uummachuu danda'an irratti leenjii fudhachaa kan turan ta'uu yaadachiisteeti jirti. Leenjitoota kana keessaa dhibbantaan 99 gara hojiitti galanii jiraachuullee Aadde Adaanach himteeti jirti. Eertiriyaan kaaba Itoophiyaatti hokkaraa kaasuudhaaf sochiirra jirti jechuudhaan himatamteeti jirti. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatuu Tashoomeedha. Eertiriyaan waraana haarawaa Itoophiyaa irratti banuudhaaf qophaa'aa jirti jechuudhaan pirezidaantii biyya Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii himateeti jira. Mootummaan Eertiriyaa walitti bu'iinsa baha Afrikaa keessatti hirmaachuu ibsuudhaan akka fakkeenyaatti walitti bu'iinsa Suudaan kibbaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti uumame hunda keessa mootummaan Eertiriyaa harka qabaachuu kan ibsu Dr. Mulaatuun walitti bu'iinsa biraa gaafa Afrikaa keessatti akka hin dhalanne hambisuudhaaf tarkaanfii fudhachuun yeroon isaa amma jechuudhaanis dhaamsa dabarseeti jira. Pirezidaantiin Isaayyaas Afwerqii walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatti akka ka'uuf hojjechaa jiraachuu fi walitti bu'iinsa adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa jiddu galeessaa jidduutti uumamee tureenis Isaayyaas Afwerqii akka carraatti fayyadamuudhaan dhimma biyyattii keessa galeeti jira jechuudhaan Dr. Mulaatuun pirezidaantii Eertiriyaa himateeti jira. Akkuma amma dura hokkaraa garee adda bilisummaa uummata Tigraay jidduutti dabree mul'atu fayyadame ammas Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa bira uumuuf fedhii agarsiisee jira jechuudhaan barreeffama barreessee dhimma kanarraa akka dhaabbachuu qabus Dr. Mulaatuun akeekkachiisa dabarseeti jira. Suudaan murtee furmaata alagaan nutti fe'amtuu hin fudhannu jette. Hoogganaan mana maree abbaa biyyummaa Suudaan Abdul Fattah al-Burhaaniin ummanni Suudaan furmaata alagaan itti fe'amu kamuu hin fudhatu jechuudhaan qaamni bulchiinsaa kamuu biyyattii keessaa ba'uu akka qabu cimsee dubbateeti jira. Burhaaniin konferensii Daarfuuritti taa'ame irratti haasawaa taasiseen jaalannus jibbinus dhumarratti ummanni Suudaan ni mo'ata jechuudhaan muummichi ministeeraa duraanii Abdallaa Hamdook yookaan namni dhuunfaa kamuu murtee warra biraatiin hojiitti akka hin deebine ibseeti jira. Abdul Fattah al-Burhaaniin itti dabaluudhaanis namni Suudaan bulchuu barbaadu jalqabaa gara biyyattii dhufee fincila kana injifachuuf uummata Suudaan cinaa dhaabbachuun qabsaa'uu qaba jechuudhaan humnoota deeggarsaa saffisaa yookaan RFS yookaan RSF kan waraanaa gartokkee tuquudhaan maqaas dhaweeti jira. Tattaaffii jiddu seentummaa gamtaa Afrikaa fi IGAD qeequudhaanis gochi isaanii hayyama uummata Suudaan hin argatu jechuudhaan jiddu galeessitoonni akkamitti lakkoofsa uummanni Suudaan didee fidanii ammas Suudaan irratti fe'uuf yaaluu danda'an jechuudhaanis Abdul Fattah al-Burhaaniin gaafis kaaseeti jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduun galgalaa kanaaf qabannee isinitti himnee kanan gammatti caqasaa turtanii turtii gaarii.